Dajanee akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaadha galata waaqayyo obbolooti koo musliimaa kiristaanaa akkam jirtu nagaadha anis nagaadha galata waaqayyo akkuma kutaa darbeerratti dubbadhetti amma kutaa lammaffaasan isiniif qabadhee dhiyaadhee seenaa maatii kan jedhu jechuudha. Kutaa lammaffaasaa immoo walumaan bannaa jechuudha. Akkuma beekamu damoozii haadha kootii birrii 300 ture. Isarraan immoo biddeen dabalata gurguraa turte. Isarraanii utuma akkasitti hojjettu, utuma akkasitti nu guddistu waaqayyoos immoo hin jenne gatiitiif isheen gidduutti nu jalaa dhukkuffatte. Isheen dhukkuffattee jennaan baay'ee rakkina baay'ees ture. Namni tokko yeroo dhukkuffatu manaa baay'ee dhiphata. Ishee ammoo kan waan hundumaa qabee jiru alas mannis ishee qofaadha malee kan hojjetee fidu namni biraa kan hojjetee fidu hin jiru. Haadha keenya qofaadha kan hojjetee fidu jechuudha. Akkasumattis immoo namni of danda'ee tokko mana keenya keessa hin jiru ture. Hundumti keenya xixiqqoodha. Namni hojii hojjetee haadha keenya gargaaru tokko hin jiru. Ofuma isheef nu guddisaa turte. Nuyi maatii ishee duukaa nama 6 turre. Ijoollee nama 6dha. Nama 7 turre. Ijoollee nama 6dha. Kanaaf baay'ee rakkinnis bal'innis tureera. Gidduutti mootuma kanarraa jirru haati keenya nu jalaa dhukkuffatte. Haati keenya dhukkuffattee jennaan immoo baay'ee dhiphanne. Isheen fayyaa taate isheetu hojjetee alas manaas hundumaayyuu kan sirreessu isheedha malee namni galiinii ishee qofaarraan kan galu malee galii nama biraarraan galu hin qabnu jechuudha. Abbaan keenya ijoollummaatti gatii nu jalaa du'ee fi namni ishee gargaaru hin jiru. Ishee qofaadha kan socho'u jechuudha mana keessas alas. Kanaaf baay'ee jireenya cimaa as ture. Yeroo cimaas dabarsitee utuma akkas jirtu immoo nus immoo obbolaan koo warri hangafis immoo ishee gargaarsuutti erga ka'aniiti ishee nu jalaa dhukkufatte. Isheen nu jalaa dhukkufatte jennaan baay'ee rakkina baay'eetu ture isheen gaafa dhukkufattu jechuudha. Akkuma beekamu achi agoraa godaanaadha kan naannoon keenya jechuudha. Nama baay'eetu wanni jedha. Nama baay'eetu yeroo wal gaggeessanii jechuudha. Pirogiraamii kaa'u. Pirogiraamii yeroo kaa'anii yeroo wal gaggeessanii pirogiraamii hojjetatu. Pirogiraamii yeroo hojjetatanitti sana immoo jechuudha. Namni eenyuun akka ta'e hin beekamu. Kan isheef qoricha laate jechuudha. Eenyuun akka ta'e garuu isaatu beeka malee nuyis hin beeknu. Nuyis nama baay'ee shakkinee nama baay'ee duukaas wal lolanii obbolaan koos jechuudha. Garuu abbaasaa amma yoonaatti baruuf hin dandeenye jechuudha. Inni firdii isaa tilaanneerra inni firdii isaa inni nuuf kaffalu gumaashee malee nu kaffaluuf hin dandeenye. Gumaashee kaffaluuf hin dandeenye nuyi gaachumaan baay'ee dhukkufattee qoricha kennameefitti baay'ee qabamtee mataashee garaashee na gubaa jetti. Halkanis guyyaas akkasumatti mana hakiimii turte. Mana hakiimii turte mana hakiimiitii guyyaa 3 immoo guyyaa 4 ciistee turte. Achi miicamee fi qulqullaa'eera jedhamee galtees immoo baay'ee dhukkubaanii ture jechuudha. Isuma galteeyyuu baay'ee dhukkubaa ture. Isuma keessaan iyyuu gaatoo dhukkubuuyyuu hundumtiyyuu gabiin kara ishee gatii ta'ee fi hin hojjettis akkuma isaatti iyyuu jechuudha. Keessa ishee hin beeknu garuu baay'ee dadhabdus bal'attus dhaphattus nuufi akka dhukkubfattu nutti himuu hin barbaadu. Akka gammadu duwwaa nutti himti malee fuula isheerra waniin hin jiru. Akka nama dhukkubfatuuf hin taatu. Kanaaf baay'ee rakkina baay'ee nu duukaa dabarsitee nu duukaa rakkatte. Isheenis fayyuu hin dandeenye. Mana hakiimii Addis Ababaa laqamtees immoo masraa beetiin isaanii ji'a tokkoof hin kennaafi jechuudha. Innis immoo masraa beetiin ji'a tokkoof kan kennuufi ji'a tokkoof kennameefi dhattee mana yaalaa tolumadha kan masraa beetii isaaniidha. Mana yaalaa laqamtee ji'a tokko turte deddeebitee ilaalamte. Qorichichis akkuma isaatii baheera jedhama malee dooktarris wanni hin jenne inni garuu keessa ishee qabatee jira jechuudha. Yeroo maanii dhanna ishee nyaachaa deemaa jechuudha. Baay'ee keessa ishee miidhaa dhufe. Akka waggaa tokko akkasii utuma dhukkubfattu har'a fayyaa boru dhukkubfattu utuma akka jettu waggaa tokko xumurte waggaa tokko booddee baay'ee itti cimee
fiixicha malee ka'umsa hin dadhabde kanumaan osoo jiru qabeenyaa qabnu hundumaa qabeenyaa qabnaa saawwan jiru isas gurguruutti kaa'amee ishee fayyisuufi egaa namni keenya immoo waan baay'ee haasaa manna kiimii kuni gaariidha manna kiimii kuni tuwayyaa jedhuuf yoo isaan jedhan immoo isuma qabnuun immoo sanas gurguramee sanas walitti qabamee nurraa wanni jedhamee damoozes maalis jedhee mana kiimii geeffamti mana kiimii yeroo geeffamtu immoo waan tokkoyyuu of fayyaadha ammas deebitee immoo sanumadha kanumaafiyyuu baay'ee rakkina baay'eerra turte otuma rakkattuu kanarraan jechuudha. Darati goru wallalu mul'anni harka bade wallaalummaa godhaaleennisu waaqayyoon koo sanaaf yaade barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa murteeffadhee tan duukaa deemaa na raawwata kakuu ganamaa barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa murteeffadheen duukaa jiraadhaa na raawwata waadaa ganamaa. Iddoonni na dhaabedeni eeggadhaan guyyaa waaqa koo haalonni har'a na raasanii wal guuranii darbu gaaf tokko ka'umsi koo waaqaan tahee ga'umsi koo shakkisiisu gooftaa laaleen jajjabaadha haalli qilleensaan harraasu ka'umsi koo waaqaan tahee ga'umsi koo shakkisiisu gooftaa laaleen jajjabaadha haalli qilleensaan harraasu. Darati goru wallalu mul'anni harka bade wallaalummaa godhaaleennisu waaqayyoon koo sanaaf yaade barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa murteeffadhee tan duukaa deemaa na raawwata kakuu ganamaa barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa murteeffadheen duukaa jiraadhaa na raawwata waadaa ganamaa. Wantundeen qabneen arraasu qaba tokkicha dhimma baasu Yesuus wabii jireenya kooti eenyusatti adda nan baasu mo'ataa rakkina dachee tokkicha naaf kuma caale faarfadheen garaasaa cibsaa gargariin kutu yoomillee mo'ataa rakkina dachee tokkicha naaf kuma caale faarfadheen garaasaa cibsaa gargariin kutu yoomillee. Darati goru wallalu mul'anni harka bade wallaalummaa godhaaleennisu waaqayyoon koo sanaaf yaade barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa murteeffadhee tan duukaa deemaa na raawwata kakuu ganamaa barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa murteeffadheen duukaa jiraadhaa na raawwata waadaa ganamaa. Eenyutu anaaf amanamaa akka gooftaa koo danda'e tiksituun ulee gatee badaa dhufaatii bineensa yaadda'e
Tikseen hoolotaaf lubbuu laatu Yesuus ilma Waaqayyooti. Naan uffee takka nan himne na danda'e ranga yoonaatti. Tikseen hoolotaaf lubbuu laatu Yesuus ilma Waaqayyooti. Naan uffee takka nan himne na danda'e ranga yoonaatti. Karatti goruu wallaalu mul'anni na harkaa bade. Wallaalummaa godhaa leennisu Waaqayyoon koo sanaaf yaade. Barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa. Murteeffadhee tan duukaa deemaa na raawwata kakuu ganamaa. Barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa. Murteeffadheen duukaa jiraadhaa na raawwata waadaa ganamaa. Argeera mani jaalalasaa hin jiru qixxeessa. Hoolotaan warra kansaati kaloo gaariitti bobbaasa. Yesuus furii lubbuu koo fiixaan baasa mul'ata koo. Garaa koo guutumsa eebbisa itti yaratiin galanni koo. Yesuus furii lubbuu koo fiixaan baasa mul'ata koo. Garaa koo guutumsa waaqessa itti yaratiin galanni koo. Karatti goruu wallaalu mul'anni na harkaa bade. Wallaalummaa godhaa leennisu Waaqayyoon koo sanaaf yaade. Barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa. Murteeffadhee tan duukaa deemaa na raawwata kakuu ganamaa. Barakamu nama namaa hin shakkamuun akka namaa. Murteeffadheen duukaa jiraadhaa na raawwata waadaa ganamaa.